bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuu hin dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Keenyatti sosochiin ogeessota fayyaa Itiiyoophiyaa godhan irra deebiin akka jalqabame odeeffannoo miidiyaalee hawaasummaa adda addaa bahan akkasumas fuula Facebook peejii waldicharraa argaa jirra. Kun akkuma jiru ta'ee waldaan ogeessota fayyaa Itiiyoophiyaa har'a ibsa baaseen ogeessota fayyaa guutuu Itiiyoophiyaa keessa argamaniif daballeen mindaa fi bu'aawwan adda addaa akka godhamu gaafachuu isaa cimsee akkuma itti fufeetti jira. Dabalataanis waldichi akka ibsa isaarraa hubachuu danda'amutti sosochii yookaan uggurri hojii dhaabuu fi sagalee dhageessisuu bifa uummataa fi biyya hin miine amma gaafii keenya deebii argatutti jabaatee itti fufaa jedhee jira. Giddu galeessi bahaa akka konkolaataa fireeniin isaa cite allayyaatti ala sodaachisan fiigaa jira. Kun wal waraansi mootummaa Israa'el fi hidhattoota haadha shororkeessitoota jedhamuun Ameerikaan kan himatamtu Iraaniin deeggaraman kanneen akka Hamas Filisxeem keessa socho'u Hayuuti Yemen keessa morkotaa malee akka fedhe kan ta'u akkasumas hidhattoonni lakkoofsaas rakkisan waliin waraansi lafoo fi qilleensa irraa yookaan jettiin ta'e taankiin rasaasaan ta'e boombiin akkuma wal fixani uummata biyyoota Filisxeem Gaazaa Raafaa Liibiyaa magaalota Tiroopoolii fi kaaba Liibiyaa Yemen magaala gudditti kan taate sana Sooriyaa Damaskoo akkuma barbadeessu uummata nagaa jaarsaa jaartii daa'imoota dargaggoota dubartoota qaama miidhamtoota ibidda roobuun akkuma galaafateen fala tokko malee akkuma itti fufeetti jira. Dabalataanis miidiyaan Israa'el Jerusalem Post akka gabaasetti hidhattoonni Hayuut buufata xiyyaaraa Tel Aviv Airport irratti haleellaa geessisuu isaaniif haaloo ba'uuf humni qilleensa Israa'el buufata xiyyaaraa Yemen magaalaa sanaatti argamu barbadeessee miidhaa cimaan irraan geessisuun isaa gabaafamee jira. Odeeffannoo biyya alaa birootti yoo ceenu bakka fi yeroo hin eegamnetti wal waraansi biyyoota uummata addunyaa keessa baay'inaan of jalatti jiraachisan Hiindiyaa fi Paakistan ifaan ifatti waraana jalqabuu isaa beekameera. Akka gabaasonni baay'inaan bahan himanitti ibiddi akka afaan nyaachaa liqimsee nyaatu daangaa Hiindiyaa irratti kaa'ee jira. Hindu Times, CNN, Reuters fi CGTN miidiyaaleen idil addunyaatti tamsaasa bal'aa qaban akka gabaasanitti waraanni kun lammiilee nagaa akka du'an fi miidhaman akkasumas gaagaamni dinagdee akka ga'u ni taasisaa jedhan. Biizinasii biyya keessaa biyyoota adda addaa irraa keessattuu Chaayinaa irraa gara gabaa biyya keessaa konkolaattonni elektirikaan hojjetan baay'inaan akka galaa jiran gaazexaan riippoortara bal'inaan gabaasee jira. Kun akkuma jiru ta'ee baruu riippoortara sababa konkolaattonni elektirikaan hojjetan baay'inaan galuuf yoo himu labsiin konkolaattota qaraxa alaa akka seenan hojiirra waan ooleef jedhee jira. Odeeffannoo birootti yoo ceenu warshaan konkolaattota biyya Jaappaan argamu Toyootaan barana ji'oota sadii kana keessa gurgurtaa idil addunyaarra godheen keessattuu biyyoota Eeshiyaa Afrikaa fi biyyoota Arabaa kanneen akka Saawudi Arabiyaa Joordaan irra galii doolaara biliyoona 5 ol argachuu isaa miidiyaa Business Insider gabaasee jira. Ispoortiin torban darbee fi kaleessa taphoota Champions League Awurooppaa nuusaa xumuraa yookaan waancaaf darbuu godhameen kilaboonni Inter Milaan fi PSG waancaa kaasuuf dorgomtoota isaanii Inter Milaan haala dinqisiisaan durfamuu irraa ka'ee 4-3 injifatu. PSG ammoo Arsenaal 3-1 injifatee gara waancaatti darbeera. Dabalataanis Inter Milaan fi PSG waancaa guddicha Champions League Awurooppaa kaasuuf yoo morkatan Barcelona fi Arsenaal sadarkaa sadaffaatti xumuruuf wal morkii cimaa godhu. Kun akkuma jiru ta'ee wal dorgommii liigoota Awurooppaa jechuunis Ingiliz Premier League, German Bundesliga, Xaaliyan Serie A, Spain La Liga akkasumas French liigoonni godhamu boqonnaa booda itti fufu. Nu dhaggeeffachaa waliin waan turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.